صيني بفهارة وان نتلفه بفني هارويني إني نتلفين ilmi daa'imni qacaleen dhiini haati waliin dhalte irraan qoorin dhimmi diinaa isaatii fi tokkochummaa lammii isaa isa yaachisuun haasawa haarawa tahee natti dhufe mucaa argee jira abbaa biratti soqaa jira amma guut ijoolleen ilmaan shawaari'aati miti ilmaan shari'aa na godhaa jetti Sheekh Jamaal yoo iftuu ifti keessa shul'ati jette rabbi malee namuu aysi deebisuu hin danda'u nama amala isaa tahee ija namaa keessa kalqii gadi guuree of achi keessa kaayuuf xaarutu jira nama isan tahin ija namaa keessa gadi guuree jedha of achi kaayuuf deemutu jira hadha ibtilaa'a kun summi dhukkuba nafsiyyaati mucaa garaa qabatee deemuu miti mucaa gurra qabatee deemu haa taanu oromoon qobaziidha osoon baratin osoo barreessanii hoo jala qaban hin dubbisin ilmi lama jedhe kun garaa qabatee dhalata haanyi nyaatoof dhugu kun gurra qabatee dhalata irdii eeggata jechuudha bishaan asirraa gadi jigu hiddi biyyee waliin aanjeffannan daraara gaariitu irraa gala ma ujoolle gadi hin deebina argadha hin dhabina mul'adha dhokatina urgaaya hin xiraahina gurbaa hamileen intala hamileen haageetu makkalaa fi dooma intalateen narra rabbi haa qabu makkalaa fi dooma intalateen narra rabbi haa qabu intala afaan ibiddaa fi barbadaa tadhiiqa jirriiqataa deemtu gurbaa kee narra rabbi haa qabu Allahumma salli ala Muhammad rasulillah tokkummaan keenya yoomiif samaa hanga yoomii jibban farfamaa